Waraanni bilisummaa Oromoo waamicha araaraa fudhachuudhaan qabxiilee ifa ta'uu qaban gaafatee jira. Waamicha araaraa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromootiif waamicha taasifame kan fudhatu ta'uu ibsuudhaan waamichi kun garuu adeemsi marii nageenyaa kun kan milkaa'u ta'uudhaaf duree barbaachisaa ta'an hin taasifamne jechuudhaan deebii laatee jira. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun kan dhufe erga pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii idilee caffee Oromiyaa marsaa ja'affaarratti guyyaa kaleessaa waamicha araaraa waraana bilisummaa Oromoof taasisuutiin booda ture. Obbo Shimallis haasaa kaleessa taasisaniin caffee kabajamaa kan duratti maqaa uummata keenyaa fi kabaja guddaadhaan qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'aa jiran keessumaa adda bilisummaa Oromoo shanee araaraan akka galu waamicha taasisuun barbaadas jedhanii jiru. Pirezidaantichi waraana bilisummaa Oromoo maqaa ABO shanee jedhuun waamuun isaanii qabxiilee ibsa hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin qeeqni irratti dhiyaataa ture keessaa isa tokko ture. Waamichi kun ABO waboof kan dhiyaate miti kan jedhu ibsichi pirezidaantichi ammas garee hidhatee hin beekamne ABO shanee jedhamu waame kun garaagarummaa guddaa kan uumu ta'uu baatus rakkoo walxaxaa fi burjaajii Oromiyaa keessa jiruu fi akkaataa nageenyi bu'uu fi mootummaan akkaataa kamitti akka itti deemuu barbaadu kan akeekudha jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaan dura waldhabbii mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaan furachuuf bakka qaamni sadaffaa jirutti mariif qophaa'aa ta'uusaa irra deddeebiidhaan ibsaa turuun ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun waldhabdeen bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalatee ture waliigaltee guyyoota muraasaa booda deebi'ee cabuun dhagahame. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti waldhabdeen mudatee mariin furamee guyyoota lama booda waliigaltichi garee tokkoon cabee jechuudhaan abbootiin amantaa bataskaanichaa himatanii jiru. Hojii geggeessaan mana lubummaa bataskaanichaa Abuna Abrahaamii fi barreessaan Sinodoosii bataskaanichaa Abuna Phexros kaleessa ibsa wayita kennan abbootii bataskaanichatti deebi'antu waliigaltee cabse jechuudhaan himatanii jiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan Abuna Abrahaam akka jedhanitti Sinodoosii haaraa jedhanii maqaa addatti gargaaramuun ibsa kennan jechuudhaan cinatti muudamni episkooposaatii waliigaltichaan haqame yookaan diigame ta'uu osoo beekanii sarbamiinsa raawwatan jechuudhaan kaasanii jiru. Abboota amantaa naannoo Oromiyaa keessatti muudama kennan keessaa Abbas Hawaariyoos mana amantichaa keessatti loogummaa sanyii malaammaltummaa fi siyaasni hamaa ta'e akka jiruu fi mootummaan illee callisuu akka hin qabne yeroo dubbataa turan dhaga'amanii jiru. Abbas Hawaariyoos jalaa manni jireenyaa isaanii saamamee ture deebifamee banamus isaan ammayyuu mana ofiitti hin deebiin kan jiran ta'utu himame. Sababni mana ofiitti hin deebineef gaaffiin uummata kiyyaa hanga deebi'utti eeguun qaba jechuudhaan akka ta'etu himamee jira. Godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti lubbuu lammiilee badeef mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhatu koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Koomishinichi ibsa isaa kanaan namoota hanqina bishaan dhugaatii ibsachuu baan irratti ajjechaan miidhaa dhaqqabee ilaalchisuudhaan ragaa ijaa warra miidhaman gaafatee odeeffannoo maatii miidhamtootaa fi ogeessota fayyaa quunnamuun walitti qabameen namoonni 3 mataa fi laphee keessa rukutamanii du'uu fi yoo xiqqaate namoonni 30 miidhamuu ibsee jira. Komishinar Daani'el Baqqalaa gochi humnoota nageenyaan raawwatamaa jiru guutummaatti fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsuudhaan tarkaanfiin fudhatame haala jiru kan hin madaalle ta'uu ibsanii jiru. Xumura irratti uummata bishaan barbaacha hiriira bahee daandii cufee rasaasaan rukutuun jiraattota ajjeesuun fudhatama kan hin qabne ta'uu eeruudhaan mootummaan naannoo qoratee itti gaafatamuu qabas jedhee jira. Oduu keenya xumuraatiin paartileen mormituu 3 Tigraay keessa socho'an koree mootummaa yeroo ijaaramaa jiru hin fudhannu jechuudhaan ibsanii jiru. Kunis ibsa koreen adeemsa sanadii mootummaan yeroo ittiin hundeeffamu torbee dhufu keessa ifa akka taasifamu ibsamu hordofuudhaan paartileen mormituu kunneen adeemsicha keessaa adda baasuun beeksisanii jiru. Paartileen Saalsaayii Wayyaanee, Baayitoonaa fi Paartii Bilisummaa Tigraay koricha irratti gaaffii walabummaa fi hirmaachisummaa irratti kaasuudhaan koricha waliin walitti dhufeenya akka hin qabne ibsa guraandhala 16/2023 kennaniin beeksisanii jiru. Korichi seera qajeelfamaa fi adeemsa maaliitiin akka hundeeffame irratti deebii ifa ta'e hin kennamneef kan jedhan dura ta'an paartii Baayitoonaa obbo Abbaayii fi Dr. Tsagaazaa BBC'tti himanii jiru. Koricha TPLF akka hundeesse akka manan kan dubbatan dura ta'an kunis haala waliigaltee nagaa Piriitooriyaatti waraana dhaabuuf irra gaametti fudhatama kan hin qabne ta'us himanii jiru. Dura ta'an qindeessaa adeemsa hundeeffamaa kan ta'an Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Waradaa ibsa guraandhala 15/2023 gaazexeessitootaaf kennaniin hojiin qophii sanadii mootummaan ittiin bulu dhumataa kan jiru ta'uu ibsanii turan. Egaan daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon har'aaf jennee qindeeffanne kanneen hangammaa turan oduu isin dhageessuun kan isin